AC Promoter Media. Haadha deessuu hundaa gara laaftuu namaa, haadha hundee hiddaa ifa iftuu ganamaa. Ofitti hanqistee ala keef kan yaaddu, ofii kee salphattee ilmaan keef gammaddu. Ati tokko miti hundaaf garaa laaftaa, hunduu ilmaan keeti hunda guddifattaa. Haadha Oromoo koo garraamii ogeettii, haadha gaafa rakkoo, haadha nama hundaati. Alagaan bishaan si gaafatee aannan kan obaaftu, beelaa asimattee dhadhaa kan nyaachistu. Atoo kunoo akkasii maaliif si ajjeese? Ati isaaf hammasi maaliif si salphise? Kunuutika anaa diriirsu kaa ilma koo, biyya sitti tolteeree yaa ilma koo, biyya sitti tolteeree yaa ilma koo. Ala kee on dhiisuu maaf garaa jabaataa? Garaa sanammeessuu innuu lubbuu baata. Kana qofaa miti, harma kee irraa hodhee harma kee kan kutee, haadha koo siin jedhee morma si rukutee. Inni nama miti dhugaadha bineensa akka namaati bulguu waraabessaa. Haadha Oromoo koo gara laaftuu namaa, akkas ta'us rakkoo waa tokkon sitti himaa. Ilmaan kee jajjabee dhiira mudhii zinnaaraa, kunoo si qaqqabee si cina si biraa. Homaa hin sodaatin, imimmaan hin roobsin. Handhuura kee gidduu finfinnee marsanii, diina kee habaduuf ilmaan kee tiksanii. Gola Oromiyaa biyya hundaa jiru, halkanii fi guyyaa hundee diinaa ciru. Kanaaf hin boo'in kolfiiti gammadii, halkani kuni darbee dhufaa jira ifti adii. Haadha ilmaan Oromootaaf 2021 seenaaf Tafarraa Istuudiyoo Walaaburraa. AC Promoter Media.